yeroo tokko waan Dr. Gammachuun jedhan kana mee walumaan haa dhaggeeffannu. Kaa afaan Amaaraa ta'eera. Ijoolleen afaan Amaaraatiin yaadanii afaan Oromootiin dubbatu. Namni keenya dammaqeeraa jedhama fakkeenyaaf naqqaa sana torgomani. Dammaquun garuu Oromoo biratti gaangoo fa'itu dammaqee nama kuffisa malee wareeruudha. Consciousness innii fi dammaquun walitti hin dhufu. Yeroo hundumaa Amaariኛadhaan yaadaniitu ንቃት ምን ይባላል በኦሮምኛ ያዲ ደመቁዳ ዋና ከና ኩን ኮሬክትድ ተሁ ቀባ ዶክተር ገመቹ ወንኑ መጅርቱ ዱበተን ቁልቁሉ ዱቢ ቁልቁሉ ዱበተን ማ ሰበባ ቡልቺንሳቲ ወልቀበቴ ሀለ ሲያሰ ቡልቺንሳ አመዩማ ከና ወልቀበቴ jechoonni afaan Oromoo ganama irraanfatamaa jiru. Amma dammaquu Dr. Gammachuu Magarsaa ibseera sirri. Ka dammaqu fardaa, ka dammaqu loonii akkasitti hawaasa keessa akka beekamu. Kana qofaa miti jechoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf hin sirraa'e malee yeroo ammaa kanatti sirraa'ee jira. Wanni sun badee jira. Miseensota humna waraanaa Oromiyaa akka turan tokko maal jedhaa maqaan isaa kora bittinneessaa jedha. Kora jechuun yaa'a sabaa ta'uu danda'a. Bittinneessaa sana laa admaa battaanyii irraa fudhatame. Yaa'a sabaa bittinneessaa jechuudha. Qaanii guddaa Amaariffarraa hiikame. Inni biroo jechuudha. Inni biroo yoo namni du'e akka safuutti akka aadaatti ka jedhamu jechoonni lagannaa jira. Eegaluu addunyaa tanarraa du'aan godaanee jira jedhama. Amma ammoo daa'imman keenya TV OBN tokko jalaa qabatte maal jedhan ijoolleen daa'immanis guddaanis wal boqoteedhaan. Namni du'e erga ka boqatu yeroo itti dadhabne maaf hin duune reenullee boqannaa deemnee boqannaa. Kanaaf jechoonni afaan Oromoo isa kunis Amaariffarraa rafee isa warri jedhu san chirraa fidatan. Arfaal jechoota baay'eetu jira jechoonni kanaan wal fakkaatu. Fakkeenyaaf hojii gaggeessaa. Hojiin hin gaggeeffamu keessummatu gaggeeffama malee. Keessummaa akkaan beekutti hawaasan keessa dhaladhee keessa guddadhetti keessummaa gaggeessan malee keessummaa geegessan malee hojiin hin geeggeeffamu. Manguddoo tokko bira osoo dhaqxee manguddoo umriin isaa waggaa 50 ol 60 ol ta'e tokko bira deemtee inni hojii gaggeessaadha yoo jetteen ilma kiyya maal jedhaarta siin jedha malee gaggeessaa kee siin beeku. Bira dhaqxee eebaluun boqotee yoo jetteen siin beeku. Maaliif hawaasa keenya keessa hin jiru jechoonni kunniin. Kanaafi kallattimaan jechoonni Amaariffarraa garagalfamanii Oromiffatti waan hiikamaa jiraniif kanaaf koreen waaltessa afaanis waan kana irratti hojjechuu qaba. Wanti kun seeraan xiyyeeffannoo argatee haala gaariidhaan hiikaan sirrii kennamuu qaba malee dhaloota ijoollee daa'imman amma guddataa jiran kana burjaajessuu ta'a. Afaan dogoggoraa jechoota dogoggoraa isaan dhaalchisuu ta'a. Kanaaf hayyoonni afaanii waan kana sirritti itti yaadanii itti xiinxallanii hojii cimaa hojjechuu qabu jechuun barbaada. Dr. Gammachuu nuuf galatoomaa, umrii dheertuu nuuf jiraadhaa isiniin jedha.